ati maallaqaan bitamtee gochattila kana anaa maraatee gara kasa deemu anaa shiita haatee ciisu kana hundi manni gidi ilaalee jiru gurbuma sadii dhufee gadaa qabasaniini maaltu waan kana kasa si naqee miidiyaa biratti maaltu si baasee seerri keenya akkaan hayyamaayii mana sun YouTube dalaganii hayyamanii qabanii biqiltoota jira keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya kanneen asiin daawwachaa jirtan hundi keessan ashamaa harka fuunee kanneen amantaa kiristaanaa, amantaa waaqeffataa, amantaa musliimaa hundi keessan oromootiyaa hedduu kanaaf galatoomara hundi keessanuu karaa amantaa keessaniitiin du'aa'ee naaf godhin jettanii wallaahi du'aan keessan hedduu kanaaf eegalamtee araan kana akkuma durarratti gartan biyyoota akkasii maxxansee ganama kana mana murtii mana hidhaa tokko dhaqee mana murtii tokko dhaqeetiin akkasitti alhamdulillahi milkaa'eetiin jiraatiin gadaa arge mana inni filamu arge ammoo gadaa kana isa waan inni keessa jiru silaa ijaan arge miidhaas argeessati karaa kan hunda naaf himaa ijaan hin gargee jechuudha zaabalan dhaqee ziyaaran guyyaa malee halkan intaatu naan janiiti akkasitti biroo kootu ganama kootu naan janii pirogiraama dhaqaatii pirogiraama dhaqeetiin viidiyoo asirratti isin maxxansaati kanaaf jecha jira keenya akkasitti gadaa dhaqee ziyaaraa waan inni barbaadu qoonqodha fi nyaataa fi maallaqas jira kanneen fi geessadhaa fi jeeni akkasitti yoo maallaqa baabeetu waan daddan dandamte itti kanneen fi jira kanaaf jecha wallaa jira keenya ammoo dubbii tolaadha akkuma dolarti isin hime jira keenya tolaan kalaas tolaan fi mijaa asaliidha jira gadaa qabe jechuudha qabeetiin jira gama siiratiin qabeessa soo itti dhaqee qabeessanteen gama siiratiin jechuudha dhaqee himata itti banee waraqaa baasee gurbaa askariidha yaamanii akkasitti seerri jechuudha waan dubbii tana jalqaba irraa haates amma sana jara keenya gadaan gizee jalqaba qabamuun gaafii hin gaafanne jechuudha maaratti nama tumtee isaan garuu gadaan bakka itti doggora jirjanis bakka seeraan hin geenye akkuma dubbitan seeraan hin ginaadha qofa bakka dubbitan seeraan gahuu dhiisan qofaadha bichaadha doggora qabna toraa afaanis warri siirii dalagees uummanni akkuma maal dubbii kana seeraan hin geenyaadha jedhanii bidiruu dhaabbatanii arragaa viidiyoo galmeessee jechuudha yuutuubii jara seenee tokkoffaa duraarraa gaafa miidiyoon dhufterraa isaanii mana seenee uffata ciree biheerraa isaanii ammas halaas manatti dhufanii gadaa reebanii miidyoo harka dubbatti hidhanii tumanirraa miidyoo samayyaa harka dubbatti hidhanii tumanii baasanirraa ammas isaanii jechuudha mana kan dhufanii borsaa ciranii waan meeqa balleessan kana kan hundaa'u yara kennan viidiyoo jira eegan jara jammareen haa gubbatti laakisee jechuudha kanaaf jecha amantan isaan tolaa fi gumichaa asrii jaa poolisiidha haa oromoo san innillee qabamee jiraachuu hundi isaanii hatta walaa sheeka ga'utti sheekicha qeensi sheeka maaliin jaatii shakkuutiin teenya kawaja qabdi shakkuutiin teenya dubbatti ulfaa qabdachuu kiyya kanaaf jecha gurbaa qaalicha siirii godhes qabsiisee waraqaa itti baasee gurbaa poolisiidha haa oromoo saniin gurbaan sun illee akka hin baane dhaqeetii qabii janiini tolaanii bee itti gaafatamtaa janiin atis inillee badii tolaadhaa tolaa wajjin akka hammilatu jirachuudha alhamdulillah oromoon haa galatumtu oromoo nama jajjabaatu nama kubbaa jira warra yuutuubaraa namoonni erguddaan keessan nama akka bahar balloo kana mamaas balloo kana maaliif tireetee maguddoo karaa keessattiin irratti yaamtee wanni goona jettanii dhugaadha wallaahi oromoon anan gaa ni jirti isaan illee dawwalanii
jechuudha waan karaa irra deemuu fi dhumnaan antanii baala mana qaqqabu jiranii garuu ammoo samtee warri ammaan natti dhiyaatee anaa wajjin of jiru manguddoo jechuudha jajjabduu warra umriin isaanii 70 kana jechuudha warra seera keessa ture warra seera keessa hanuutti fite kanaaf gocha kaameraan irraa marganii kan jiran silaa waa wanni irra geemu daa'u bifa kaameraa ittiin wallaa silaa isiniin gachiisa waan kana kaameratti hin baasanii kaameraa gubbaratti waan kana kan dalaguutu dubbii keessatti sana ilaa ammaa miidiyaa gubbaratti waan kan dalaguutu dhowwusu jira dubbii tana qabbaneessadhaa fiidoollee duraan marinii ammoo jara badii jara ammoo akka isaan gama seeratti dhiyaatanii mucaa achi keessaa baafnee gadaa akka gartee isaan kanallee karaa mana seeraa dhiyeessinee waan ati irraa qabdu guutuu waan isaan irraa qabanis wanni karaa seeratti hin gaafannaa dubbii tana dubbii isaa dheettamu dubbii qabbeessinii anaan jedhaniiti wanni jennu jechuudha. Arraan tana erga akkamitti mana sandaqee mucaa askariidhaa yaamanii kalaas maaltu si naqii jeniin seera lafootti faca'ee miidiyaa gubbaratti maaltu si baasee jeniin jennu seera lafa bakka ati maallaqaan bitamtee gochattidha kana anaa maraatee gara keessa deemu anaa isheeta haatee ciisu kana hunda manni gidi ilaalee jiru gurgurma sadii dhufee gadaa qabasanii maaltu waan kana keessa si naqee miidiyaa gubbaratti maaltu si baasee seerri keenya akkaan hayyamaayii mana sun YouTube dalaganii hayyamanii qabanii biqiltoonni jira keenya yoo maan tanaan hatta wala asiitii biyyallee man ta'an yoo karaa qaama seeraa yoo hayyama qabaatte malee qaamni seeraa viidiyoo martee YouTube gubbaratti gallagatu sin hayyamu dhugaa sin sa'uudha wallaahi tanaaf jecha isaan sun hayyama qabanii warri YouTube dalagu sun viidiyoo gubbaratti hayyama qabanii jennee jiru tanaaf jechaan hayyama baadhee jedhu duraanii barakaadhaa hayyama ni qaba hayyama viidiyoo isaa ni qabu asii baadhee jira barakaa jechuudha baasaa biroo ni qaba baasaa biroo ni qaba akkasitti warqallee baadhee jira tanaaf jecha hara kanaanis viidiyoo hatta walaa viidiyoo YouTube gadarratti daawwateen jirtanii akka isaan itti nuti seenanii bichaa fudhanis garsiisee kanaas seerri isaanuu seera qabsee jirtaa turan maallaqa nyaattee gocha kan daleettee hatta walaa waggaa himata jechuudha dhiyootti gadaa gaafatee wanni tolaa gaafateeti tolarraa dubbii haasaa baasee erga tolarraa haasaa dubbii baasee booda ammaan deebi'ee gadaa hin gaafanne jechuudha. Ati gaafatamuu hin qabdu jeeti isa osoo hin gaafatin hara mana hidhaa dabarsee jechuudha. Waraqaa barreessee akkanaa gocha kanaa dargii lubbuu namaa baasee jeetti gujichaan irra barreessee akkasitti dabarsee jechuudha. San hunda agarsiisi viidiyoo tanaaf wallaahi waan irra ta'an hunda viidiyoodhaan marachuun viidiyoo maruun waan itti bakka namatti tolaata akka jeeti yaada. Wallaahi jara keenya egaa warreen gadaa kana maaliif irraa jaadii jirtaayi mucaa kun huddisuu jirattee akkam keessa jira jettanii ana gaafachuu jirtanii ammoo tokko biratti jalqaba irratti ammas gargara kana erga isaan viidiyoo tokko galakkisan viidiyoo tokko akka nama nagaa ibkuudhanii erga qabamnee garree arganii akka nama nagaa ibkuudhaaf miidhagbatu darbanii maariidhaa inti kana ni baafnaa guyyaa kana booda ni baafnaa minii akkana jedhanii haasanii jechuudha. Maaliif? Tun hundi maal barbaachiseera? Tan hundi maaltu fidi? Qabamni argeeti malee namoonni gurguddaan mucaan askarii sun nama nagaati. Turalleen irraa deebi'ee jira.
harama guddumaatiin fedhadhaadhaa jirtanii jechuudha. Wanni isaan deebi'anii viidiyoo keessa maranii fi qabnee jirraa if arganiiti gabbaanii dalaguu jiran jechuudha. Tana jechuun addisni baasuu dhufe turaan faan namoota akkasiin dabalee akkana mucaan sun barga mucaan akkanatti wanni ta'ee jee jettanii ana dubbisuu jirtan. Gurbaan sun nama nagaati. Nama maalummaa Oromoodhaa beeku. Oromoon safuu qabdi jee haasa'u jira. Akkana mee karaa manguddummaati dhaqiitii irraa fudhadhaadhaa nangatta. Wanni isaan orbaanii irra keenya gocha kan dalaganiif karaa kanaan qabaman. Waraqaa itti baasee baalama guyyaa sabti nu qabanii hatta walaa jaartii biyyaa sheekisa sirii godhee tolaadhaa. Hundi isaanii tokko funtaan. Halas. Takkanaati. Ammoota jaartii biyyaa namoonni baay'een jaartii jiraan yaakini minaamanii naannoo jirtanii jira keenya. Akkuma viidiyoo yuutuuba kanarratti isinii maxxanse rakkoon jirtu jechuudha maaliif obboleessa kana nagaan asii gabbaasee nu biraa gabbeet gocha kanaan dalagee ani shubata naaf shakkana qabaachuu malee ganallee hin amanu. Kanaaf fudhadhaa. Naafsi gidduu wal amantii jirtu. Yuutuuba uumma seenaa yookaan illee duraan maqaa isheetiin banee ture jechuudha. As yuutuuba asitti jiran tanatti naaf banamuu didee yuutuubiin maqaa waniidha naaf banamuu didee maqaa lakkoofsa Itoophiyaa malee isaan duraan Itoophiyaadhaan banee maqaa ammoo yeroo iddoo irraa jijjiiree torbaan tokko booda malee maqaan irraan jijjiiramuu torbaan tokko booda malee maqaan irraa hin jijjiiramu naaf jijjiiramuu didee torbaan tokko booda malee irraan jijjiiramu torbaan tokko booda maqaa ishee irraan haasaa. Kanaaf jecha jara keenya egaa wallaahi hedduu tokko rakkannee isii irraa qajeelchaa eeggatee san durattiin waan isheen irraa qabdu hunda yoo irraa waa qabaatte an haqa isheen barbaadu irraa adeemtu. Silaa waan takka waan nama qabdu akka dubartii akkatti dubartiin gisee biyya rabaa kan dhuftee dalagachuu biyya baatee isheen nama qabdes waan dalagatte hin beektu nuti obboleessaa hojii isaatii obboleessaa ishiitii wajjin dhufanii qabeenya kiyyaa dhukkeetti dhiituu malee waan takka faayidaa isheen naa godhu sin garra. Ilmaan qofaan dhalte wallaahi jara keenya waan hedduu tokko ajaa'iba itti takka. Kanaaf jecha wallaahi wanni arge hundaa'u ganama akkasumatti gadaa dhaqetti ilaala kana laaffisee kaameraa isin mara. Kanaaf jecha fiiduutaan duratti gadaa laalee waan irra jiru guutuu isinitti himaa amma guutuu kanatti jara qaaqasariidhaa akka tolaa fi jaartii tiyyaa fi gurbaan sirii godhe Oromoodhaan ni beekta yoo keessa isaan badan bakka isaanii si itti gaafatamummaa si fudhataa jedhanii waraqaa barreessanii hunda isaaniitti arganii jechuudha waraqaa. Balamni isaanii guyyaa sattiiti. Kanaaf jecha mandaan ambaru gadaa itti haqeetiin waan inni irra jiru guutuu viidiyoo irraa isinii maraa. Takkaanaati hojjettoota keenya wallaahi warreen jechuudha isin gargaaraatanis hedduudha warreen akkasiin dhuftanii jechuudha du'aa nu gootanii akkana jettanii anaa jecha xiqqoo jirtan wallaahi hedduu takka yoo fukkaatu mara wallaahi hojii du'aa miti isin barbaanna waan biraa isin barbaannuti hedduu takka wallaahi nu fukkaatu mara wallaahi akkan isin godhu hin qabu. Kanaaf jecha wallaahi du'aa teessaniin ana mukaa dhabbadhaadha wallaahi jara keenya galata rabbiitii eega rabbiitii wallaahi isin hedduu mukaa dhabbatu jirtanii akka dandeessanitti daawwatanii komantii irratti jechuudha du'aayii godhaa jirtanii wallaahi takkaanaati wallaahi biratti keessan gaa himee fixu jechuudha. Kanaaf jecha tajaajila tiyyaa ammoo haadha manaa hiyyaatiifi ijoollee tiyyaa halas eeggataa isin duratti
irraa gabbuusee irraa qajeelcha. Maaliif namni tokko biyya kana keessa yaa'ee godhuuf ijaan baanan amma karaa hojjetiin godhuu barbaadu. Biyyatti yoo nan galajee ishiitaan fuudhee galchee ganti ishiitaan dhiisan dhaadheetu jira. Biyyotaan galtii soraa biyyotaan galtii galchitee biyyoota fuutee hottu galii anaan jiranii fuutee galchitee ishii ijoollee fuudhu galii anaan jiranii ishee immoo fuutee galchitee lubbuu ishii baafnaa. Yoo as booda immoo ishee yoo jiraatte lubbuu ishii baafnaa anaan jira. Namoonni ishee kan deebisutee biyyatti ammas rabshaan biraa kaati. Rabshaan kana tanaa kochan rabshaa warra biyya rabshaa godhuun barbaadu. Waan isaan naan jedhan waan haala gabbaan naan jedhan bira kutuu intala tafaadhamte bijaatan sitti fuudhanii natti fuudhanii amma mantana asumatti jira hambisee duraanis asitti fuudhee biraa galuudha ijoollee jiruudhee. Tanaa kocha kanti akka dhaabbatanii jechuudha. Lubbuu ishii baafnaa jechuudha jechuudha obboleeyyan kiyya. Keessattuu haala gabbaa hin jedhan obboleeyyan kiyya. Lubbuu ishii baafnaa akkanaa. Jadi akka lolan jechuudha. Tan yoo jigee bee galeen ammas waan biraatu uumamaa jechuudha. Wallahi uummanni nagaran halkanii guyyaa cuucirraa bilbilaan natti hawjoo jechuudha erga fayyee. Maal akka biyya kana akkas teessee maal akka isaa gootaa biyya kana keessa maal gootaa gadi isin hin jennee maaliif hin ammas suuti ganna sabni jiru amma ta gubbaan sitti dhuftee biqiltuu jiru maal si biraa gootii jechuudhaanii jara keenya wallahi egaa hundumaa kuusin du'aa guraadhaa waan ergi hundaa'ugaa viidiyoo isin maraatii. Terusnya hedun singkat berarti hasa sifatnya sih nama kopi berarti ultimate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.